niikaa godheen otoo hin jiruu jaalalli gara biraa na qabe. Yeroodhaaf maqaan kiyya icciitii isiniif haa ta'u. Kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Mannaa jedhamtu keessattidha. Barnoota koos hanga kutaa 6tti achumatti baradhe. Kutaa 6ffaa booddees dargaggoonni garaagaraa kaan jaalalaaf yeroo na barbaadan kaan immoo bultiidhaaf nagaachaa turani. Haa ta'utii garuu abbaan kiyyaa barannee bakka guddaa akka geenyu malee yeroodhaan dafnee akka heerumnu barbaadu ture. Sababa kanaanis anaan namoonni garaagaraa abbaa kiyyaadhaan na fudhachuuf waraqata garaagaraa yerootti ergan abbaan koo tole jedhee waraqata harkaan fuudhu ture. Otuma haala kanaan hin jiru waggaa 2 guuteen bara 2008 garuu dargaggeessa tokkorraa jaalalli na qabe. Innis haala kiyya waan hubateef natti siiqee kabajaan gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis tariyyoon isa dideef natti mufatee duubatti deebi'uu danda'a jechuudhaan gaaffii jaalalasaa battalumaan tole jedheen deebiseefi. Innis baay'ee gammadee anaaf isa kanaan booddee dungoo jaalalaa waliin ibsachuu, qabbana jaalalaa walitti roobsuu, aduu jaalalaa waliin baafachuu fi yeroo nutti qorru waliin kurkurfachuu jalqabne. Haa ta'utii garuu kana gidduutti hiriyaan abbaa kiyyaa ta'u tokko abbaa kiyyaatiin mucaa kee yoon fuudhe malee jedhee isa gaafate. Abbaan kiyyas namni kun nama guddaa waan ta'eef akka dargaggoota kaanii namni maal naan jedha jedhee diduu sodaate. Sababa kanaanis tole jedhee jaarsa kanatti na kennuu fedhe. Haa ta'utii garuu ani yeroo sanatti jaalallaan qabamee waan hin tureef abbaa koofillee tole jechuu hin dandeenye. Abbaan kiyyas diddaa kiyya dhagahee natti qabamuu fi na loluun isaan oolle. Harka kootiin si guteen akka qaaraa na gubaa na waliin hin jiraattu naan jedhe. Anis jaarsa kanatti yoo heerumte malee na waliin hin jiraattu kan naan jettu yoo ta'e mana kana siif gadhiiseen baha jechuun mana lakkisee fi baheen mana adaadaa koo deeme. Adaadaan kiyyas barnoota kee addaan kuttee na bira lafa taa'uu keerra biyyaan baa deemu siif wayyanaan jettee qarshii naaf kennitee piroosesii na eegaltee gara biyyaan baatti akkan imaluuf na gargaarte. Anaanis rabbi na gargaaree biyya Baahireen jedhamu nagaadhaan ni male. Biyya keessa taa'een jaalallee koo dhabuurra biyyaan baa deemeen karra jedhee haa ta'u jedheen ofirratti murteesse. Jaalalleen kiyyas waan kana tokko lamaan waan beekuuf yeroon gara biyyaan baa imalu qarshii muraasa na deeggareera. Anis akka sarraatii addaan hin baane buufata xiyyaaraa addunyaalessaa booleetti waadaa galeefiin deeme. Biyya Baahireen keessattis nagaadhaan dalagaa koo ergan hojjetachuu jalqabee yeroo haalli naaf jatetti moobaayilii bitadheen jaalallee koo waliin karaa toora sooshaal miidiyaa walitti haasa'uu jaalala keenyaa karaa barreeffamaa fi sagalee qofaan waliin dhandhamachuu eegalle. Jaalalli keenyis baay'ee walitti cimaa dhufee waggaa 2 guute. Anis jaalallee kiyyaatiin maatii kiyyatti ergeetii akka nuti waliin jirru haa beekanii ni kaasnuuf haa hidhani jedheen gaafadhe. Haa ta'uutii garuu jaalkoo yeroo ati dhuftu wanta kana hundumaa al takkaa goonanaan jedhe. Abbaan kiyyas kana dura ana waliin akka ture waan beekuuf waan diduunitti fakkaatee sodaate. Booddee garuu anis otuun biyyaan baa kana keessa jiru yoo ati maatii kootti ergitee ni kanaaf goosisuudhaatii baatte anaaniyyuu argachuu hin dandeessu jedheeni. Jaalala jalqabnees turtii waggaa 3 booddee jaalalleen koo gara maatii kootti ergatee bara 2011 maatiin kiyyas tole jedhanii ni kaannuuf taasisame. Anis ta'e inni baay'ee itti gammanne. Hanga dachee kanarra jiruttis akka waliin jiraannuuf maatiin keenya nu eebbisanii. Anaaf innis yaada keessa walii gallee otoo jirru jaalalleen koo kun maalii galtuu jedhee na kadhata. Haa ta'uutii garuu ani ammayyuu tole jedhee galuu hin dandeenye. Dargaggeessi kutaa 6ffaatii kaasee waliin barnoota baranne as biyya hambaa ana waliin jira. Hanga yoonaatti otoo abdiin gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessa. Akkan niikaa hidhadhee jirullee beekee anarraatii addaan cituu hin dandeenye. Yeroon bilbila koo yeroo jiru haalaa fi akkaataan inni itti argatu ani naaf galuu baatus bilbilee yeroo hundumaa na jeeqa. Gaaffii jaalalaas erga naaf jalqabee har'a kunoo waggaa 6 guuteera.
Anis dhiirri akkamiin abdii otoo namarraan kutatiin hanga kanaa nama eegee gaaffii jaalalaa namaaf dhi'ee danda'a kan jedhu obsisaa baay'ina ajaa'ibeera. Keessi koos otoon barbaadiin waa'ee isaanii jira. Yeroo hundaa waan naaf bilbiluuf sagalee isaa otoon dhaga'iin yoo rafee ganama barii miira addaa fi qaama koo keessaa garee tokkotu na dhukkuba. Hanga ati heerumtee daa'ima godhattutti illee ani sirraatii abdiin kutunaan jedha. Anis garattiin citu dhabeen jaalalli isaa na booji'ee keessa koo nyaatee fixeera. Anis akkuma inni sin jaalladha naan jedhe deebiseen sin jaalladha yoon jedheeni jireenyi koo borii maatiin kiyya beekan akka diigamu nan beeka. Waadaa galees ni kaan abbaa manaa koo narra jira. Abbaan manaan koo maaliif hin galtu naan jedhee yeroo hundaa waggaadhaa gara waggaatti na dhiphisaa jira. Kuni dhibee kiyya keessa koo na nyaatee na miidhee garatti hin deemu kan na wallaalchise tarii kaansarii jireenya kooti. Isin hiriyoonni koo fala akkanaaf keessan yaada keessan akkana qoddan kabajaan gaafadha. Tarii dubartiin kun niikaa godhattee akkamittiin nama gara biraa jaallatti jechuu ni dandeessu. Haa ta'uutii garuu dhibee dhugaa keessa koo jiru waan ta'eef na hubadha. Dhugaa jaalalli sarraa na qabeera. Haa ta'uutii garuu dubbatachuun natti ulfaate. Yoon dubbatadhe jireenyi koo boriillee rakkoo keessa na jalaa gala. Dogongora koo hubattanii garaa na jabaatiina. Dhalli namaa hirriba isaa bulee ka'ee waan ta'u waan qabneef anarratti hin murteessina. Icciitiidhaan seenaa kiyyas ni qoode. Isinillee akka nama icciitii koo ta'aatii yaada na deeggaru ana obboleettii keessaniif qooda. Ana obbolee keessan maqaa kiyya himachuun sodaadhe bahareen irraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi maqaa isheellee ibsachuun barbaanne bahareen irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleettiin keenyi dhukkubsattee dhibeen koo dhibee kaansariitii yaalaatii dhibee koorraa na furaa jechaa furmaata nu gaafachaa jirti. Obboleettii keenyaaf yaada keessan komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan gaafadha. Yeroo tokko tokko obboloonni koonyee shamarranii biyyaan baa keessa jiraattan waggaa 2 jiraadha jedheemtanii waggaa 3 jiraat waggaa 3 jettanii immoo waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 hanga waggaa 8tti tarii immoo isaa olillee kan jiraatan jiraachuu ni danda'u. Haa ta'uutii garuu yeroo achi umriin jireenya keessanii dheeratutti asiitii wanti dhabaa deemtan ni jiraata. Keessumaa seenaa jireenya jaalalaa bultee godhachuun san hiriyaan keessan waggaa manaa obsee isin eeggachuu dhiisuuf humna dhabuu danda'a. Warreen jaalallee qabdanii jaalallee keessan waliin bultoo dhaabbattanis hin dhaabbannes niikaa godhattanis hin godhannes haa ta'uutii garuu hiriyaa jaalalaa qabdanii biyyaan baa jiraattan kallattiidhaanis haa ta'u alkallattiidhaan jireenyi jaalala keessan ni miidhama. Hanga dandeessan guyyaa itti waadaa galtanii waggaa jiraachuun murteessitan jiraadhaatii gara maatii keessanitti deebi'aa kan jedhu anillee dhaamsa isiniif hin qaba. Obboleettii keenyas mudannoon mudachaa jiru yookiin rakkoon dabalataa itti dhufe balleessaa abbaa manaa yookiin hanqina inni isheerraatii qabuun otoo hin taane sababa isheen waggaa 2 waggaa 4 geessedha. Kanaan booddees yoo abbaa manaa isheetti garaa jabaatte yookaan ammoo jaalallee ishee isa biyya hambaa ishee bira jiru waliin hariiroo ishee cimsatte kan biyya jiru booddee garaa jabaattee addaan kutuullee ni dandeessi. Sababa kanaaf takka niikaa godhattee maatiin keellee waan beekaniif abbaa manaa keessa duraa gara biyyaatti deebitee otoo waliin jiraatan jedhu ani yaada siif hin qaba. Wantoota kanneen illee wal madaansuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Abbaan manaan kee si jibbee yookaan ammoo dhiibbaa hamaa sirratti geessee miti. Otuu waadaa isa waliin qabduu yaadni kee kanaan booji'amsaa dogongora karaa kee dhufedha. Sababa kanaaf furmaata jedheen akka dhuunfaa kootti kana siif yaadu gara biyya galii abbaa manaa kee waliin jireenya kee qooddadhuudha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee anillee yoon dogongorina sirreessaa obboleettii keenyaaf yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannanuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun erga maatii keenya taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannanuu danda'u yoo qabaattan karaa
teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha qopheessuuf qindeessuun isinii waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.